jedhan an hadiisa wayii qabaa hadiisa tana qara'aa yoo barbaadde jala galfatta yoo barbaadde jala galfatta an qaayidaa wayii qabaa qaayidaa qara'e yoo barbaadde tana jala galfatta yoo barbaadde tana jala galfatta agasuma jedhee baraan bara sheekayya wannumaan an irratti ol beeku maal sette beektaa akkasii bara hadiisa san gatee lubbuu ta'e onnee tana rasuuliif gaafadhu kujeessane amma nuti harargeen jimaa harargees ta'ee biyya fedhattu yaman kanattis fudhadhu keenyattis fudhadhu namni jimaa ittiin qaata an harargeen jenne wayita fatwaa lakki harargeen jenne ile wayita kitaaba jimmaa odoka sheekayya gutakka kan jechuu jiru sheekaa roobee harargee jenne akkaasin jechaa jiru biyya hedduu keessatti Itoophiyaa keessaas Yamanis Keeniyaas Somaaliyaas haa ta'u jimaa namni itti qaanfatu hin jiru rasuulli kajeen sallallahu alaihi wasallam waan takka yoo namni dhufe waan sanirraa ati sodaattu tarraa itti qaanfattu yoo ta'e wanni san haraamii jedhan diliidha. Kanaaf wanni kun deebitanii na gaafatta akkamitti itti jiranii kun godhuu hin dandeettu bar ani homa lama siin yoo itti qaanfatuu hin dandayin kinoo waan qalbiin ta'e itti raggaatee rakkoon qabu yoo itti qaanfatuu dandeette wakarihta an yaxxali'a alayhi nnaasu ilmi namaa yoo narra mul'ate waan kana itti saalfadha yoo ka jettu taate wanni sun dhoggama haganuma jedhee baran an barannaa beekame an haganuma jedheeyyu keessa dheeratu nu waliigalle akkasuma iyyuu bara viidiyoon kiyya akkasuma iyyuu bara an viidiyoon kiyya wallahi لا لما عليكم ولا شيء تصوري جانيمي عليكم ولا شيء فرون أنت تصوري جانيمي أكثر جرتي خينتي وان جرتي تينكام فتني وان جمعتون جرتي نبي رأيك أني خرج أكثر جالس ريتي حلال بفتنة أكثر حديث سنين فتاة أني أكثر سني أكجيم مهارر جنجن حديث سن كوفا كره يوان حديث علمي نما يون رمل أتركوا نبي صلى الله عليه وسلم جيت جرتي تعالى من الخير والشر بوشر غير لغا وتروف تنان يا رسول الله جيني بر اكثر كبر رب عليه الصلاه والسلام يتون متمنات الي قلب جيني وقلب بنت رزق يتيتو غير اجامات حق جيني والاسم تقوم موديل ما حك في صدرك وتردد عليه الناس haganuma waan qomatee kate deebi'ee ilmi namaa gartee akkamitti irra narkeettee shakkitee gartee diliidhaan irraa fagaadhuu jeen haganuma tana kana bira qonna sheekha ta gaafii lama daasii qaba gaafii takka akka nama tokkotti yaada qaba fakkeenyaaf mootummaatti dhifna jettan mootummaan akkuma isin beektan biyya teenya keessatti farshoon manni farshoo hedduun osoo jiru namni odoo karaarra farshoo dhugee karaarra qoffaa deemu mana xallaatii fi mana xajjiitii fi mana dhaadhiitii fi jinni jaanii farshoo jingi jaan gaafuu kun manni farshoo osoo jiru mootummaan osoo hukmi farshoo maasiyaa ummul kabaa'ir jettee rasuulli sallallahu alaihi wasallam haadha dilii hundaati farshoon haati dilii hundaa osoo yaadni fatwaan irratti hin kennamin mootummaan jimatti murtii haa kennitu wanni jettaniif maal islaam wanni an jedheef rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan jedhan la'ana allaahu rabbi abaar nama killee hatee sababaa saniin harki muran osoo gaafa inni killee hatu dhoogganii amma malee hin fuudhin jedhaniini silaa ammootiniin ol taree waan guddaa fuudhee sababaa saniif harki muramu nama tokko mafsadaa waan irra jiru sun wanni sun maalitti isa geessiti ummul kabaa'isi farshoon dhugaa farshotti wanni isa geessu sun maali waan jalanaa dhufu kana yoo ka hambisan tayan inni fiinuu dhaabata jechuu biyyaa salaam alaikum awwalan ammallee maali beekta farshoo islaamni hin dhugu wakkana beeka kadhugu sun islaama naan hin jedhin farshoo islaamni hin dhugu biyya islaamaa keessa dhugama malee kadhugu islaamaa miti ta'uu nama farshoo islaamni hin dhugu dhuguu mala kan ta'u godhan jiru waliigal
Lama Islaamaa amma biyya Islaamaa kana keessatti magaalaa teenya keessatti magaalaa biyya Islaamaa kana keessatti amma nuti naannoo keenya sana guddaa beektaa magaalaa teenya ni jiru. Ammoo warreen farshoo dhugan kana dura sila isaan kan dhaabbachuu qabu gaafa kan beektaa mallas tokko maal jedhe mallas akkana akkana jennaani boo nuti jennu farshoo nama farshoo dhuge bara waraana dilaa qabee galchaa nama jimaa dhuge dila tokko nama jimaa qabee dila tokko waraanni tokko mana geessa jeen beekte kamtura rakkoo qabaa jeen kanaaf wanni jiru dura mootummaan odoo farshoo irratti hukumee kan jimaatti tuquun tuni mootummaa rakkoo harargee irraa qabdu mootummaan rakkoo harargee irraa qabdu harargee ajjeesuuf deemtu akkuma ammaan tana galtee dhiigaa Diqee bar innummaa kun biddeen mootummaati. Abiin dhaggeeffadhu amma galgala amma odaa irraa galgala miiliyoona takkaatitu mootummaa galiin galti galgalatti. Aboo magaalaa gabaabaa jiddugala gabaatti yaadattanii ani waraa odaay dhalataa odaay nan gaafattu ishee kaaruu Galgala takka galii dhiiga tuutu jiran mootummaa uummata harargee uummata dhiiga tuutu jirte dinagdee irraa qabdee. Galte akkasii mootummaan biddeen isaa tuqee bartananii tuqee nama tuqullee hin danda'u. Kanaafuu sheekaa roobee jechuun walii galee ayyee duraan akka malatti si faameetiin sheekaa roobee. Akka biraan na fahamtan wallahi akka biraan na fahamtan. Hadiisa kana irra deebiiti bayaana godhe nama hedduuf maal jennaan ani haraamaa fi halaal isin jiru waan kana yaama amma maal jennaan gisee beektaa oggaa doktor Faamiin Doktor Faamiin hadiisa akkuma an qara'e sanii qara'e. akkas. Kheyrii fi sharri si gaafachuu dhufe yaa Rasuulallah. Kheyriin waan qalbii ta'e itti raggaate. Hamtuun mahaaka fi sadriika wataraddada jedhanii waan qalbii kee keessa deddeebi'ee itti shakkitee wakariihta an yaxxalii alayhi nnaasu ilmi namaa yoo na arge maal naan jedha jettee ati aanfattutu sharrii jedhama. Haganumaa yoo barbaadde gara na galchite yoo barbaadde gara na galchite dhee malee takkaa'an halaala haraama siin hin jenne situ galfata gara na yoo barbaadde gara na galfatte akkasuma jedhee. Jaanni keessan nu waliin maluutii gama galfannee baramma. Jaanni keessan nu waliin akkasumayyuu bara ani bar wallaahi na viidiyoo kiyya laali akkasumayyuu ani mee viidiyoo kiyya kulliisi halaalallee hin jenne asiin haraamallee hin jenne awwaan beeku maal karaa hadiisni kun akkana kennaa barbaaddu kana jala aanfatta barbaaddu kana jala aanfatta qaayidaa wayiillee qaba jedhe asiin dur. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر وكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع جتيال في قايدان شريعان الدين ديني نما بريتشو دفه واركوت ونمر ديبسو دفه وكل أمر نافع قد شرع كيلو بكتن كل وان فايدو فايدة وان فايدة كبو شريعان كراسي قد كل وان درنا كبو ركو كبو متا إرت اللي كامر رت اللي شريعان كرانغون يو برباد جيما فرته kana jala aanfatta yoo barbaadde faayidaa qaba kana jala aanfatta siin jedhe halaala araamas hin jenneen. Ala sulu fil aadati ali baahu mimmas asliin baraadaa keessatti gartee hundumaa hundi halaali. Al aslu fil ashiyaa'i al ibaahaa jechuun ixlaaqaa miti hin qayyadama akka warra fannii usuulaa qara'ee akka warra maraaqii qara'eetitti akka warra bulbuliin qara'eetitti hin qayyadama. Al aslu fil ashiyaa'i al ibaahaa yoo jenne summii dhuguun hin ta'a. Summii dhuguun hin ta'u. Oowwaa ka al aslu fil ashiyaa'i fil ibaahaa gaafa jette si qaban kokkee si qaban ixlaaqaa miti. Al aslu fil ashiyaa'i al ibaahaa jechuun ibaahaanuu sadi qoodamti. Tokko na caqasi waraabadhu ibaahaanuu sadi qoodamti tokko ibaahaa keessa faayidaan takka hin jirre fiihi dararun mahdun rakkoo qulqullu sun summiidha summii dhuguun hin ta'u. Laa darara walaa diraara waan jedheef rasuul. Lama ibaahaa keessa faayidaan qofti jirtu ka rakkoon dararaan takka keessa hin jirre shonkooraa fudhadhu. Rakkoon qabu sun. Sadi ibaahaa faayidaan isaatii fi rakkoon isaallee keessa jiru. Ibaahaan faayidaa isaatii fi rakkoon isaa keessa jiru kana sadi qoodan ammallee deebi'anii. Tokko ibaahaa faayidaan isaa rakkoo isaa caalte. Faayidaa isaatu guddata rakkoo isaa rakkoon qabu kun hin fayyadamu. Ibaahaa rakkoon isaa caalte faayidaa isaa caala kanan dhiiftatti hin fayyadamtu.
ibaahaa rakkoo fi faayidaan isaa walqixa taate faayidaa sanni dhiifta dar'an lil mafsadaa jedhama. Mafsadaa san deebisuuf jecha dar'an lil mafsadaa san deebisuuf jecha akkana. Al aslu fil ashiyaa'i al ibaahaa jechuun akka warra fannii usuulaatti qara'eetitti